ربي سبحانه وتعالى قرآني على سدين تاجر كويرمي قرآن على أما دبني دربني رسكنا دبني دربني يو دبني دربني كوين دربين قافت تقول كمليجي كوين دربين إلى ونين جدي تكفر لا أما وائر جموتا كوي كاوبسي رباشين وائر جموتا دربي ربي سبحانه وتعالى وائر يوسف وائر إبراهيم وائر يسوع وائر مريم وائر أباشي وائر هذا الشفاء نتي بعد ربي سبحانه وتعالى القرآن كيست سينا جرا وانجر جرا انجرا كوفا متي يهودوني اللي وانجر انجي چاترون نتي مربين persentin tokko arfaffaan waa'ee seenaa isaanii nutti hima jechuudha. Persentin tokko arfaffaan immoo waan gara fuulduraatti guyyaa qiyaamaa maal akka ta'uuf maal akka raawwatamu. Tokko arfaffaan ammoo amma duniyaa kana irratti maal akka ta'uu fi maal akka gochuu qabnu kan nutti hima Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Beekamaadha alhamdulillah amantiin keenya guutuu jireenya keenya akkamitti akka ittiin jiraannu illee nutti hima jechuudha. Waan gara fuulduraalee nu beeksisa waan jechuudha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu kunumaa jechuudha miti itti darbi gaaffii kibiraatti abshir. Ilmi itti darbi gaaffii biraatti. Oke, gaariidha. Master inni deekaa tokko xinnoo shagaafitaa xumuru xiqqoo qof ittoo fi daddafi namoonni biraas ta'aa jiru waan ta'eef. Gaaffii lama lama qaba. Kana akkasitti wal hubannee darbineerraani booda wal gaafachuu dandeenya. Gaaffii tokko kana isin gaafadhee darbeeraani. Gaaffii inni lammaffaan immoo yeroo jalqabaatii fi amantiin addunyaa kana irratti eegale amantii maalidha? Yeroo maal jennu? Yeroo jalqabaatiif amantiin gara addunyaa kanaa dhufe amantii maalidha? Amantiin gara addunyaa kanaa dhufe Addaam wajjiniin Islaamummaadha kaa? Nagaamoo? Ermi? Ijoo sagaleen koo jiraa? Ayya. Ermi nageessa? Okay, dubbadhaa gaa? Eeyyee dhagaan jira. Akkan jedhe? Dhagaan jira amma nageenya reefuu sagalee sana gaa. Akkan jedhe amantiin ilma namaa wajjin addunyaa kana irratti dhufe yeroo jalqabaa Islaamummaadha. Okay. Islaamummaan jalqabuma jaarraa tokkoffaa keessa eegalee jechuudha. Irra jaarraa tokkoffaa keessa iyyuu miti inni nama wajjiniin uumame malee. Okay. Jalqabuma namaati jechuudha. Islaamummaan. Okay. Gaariidha. Akkas. Kanuma gaaffii. Ayyee ulfaadha. Asteer itti fufi. Nagaa jirtu. Nagaa fayyaadha. Galata waaqayyoon waan gaafachuu barbaade amma inni illee gaafatee ture achi keessatti amma fakkeenyaaf nuni yooti eenyu fayitu barreesse macaafa kana eenyutu barreesse yoo jetti na gaafatte ammani macaafni kun kan keenya macaafni qulqulluun kan barreeffame namoota 40 oliinidha. Akkaataan itti barreeffameen immoo hafuura qulqulluudhaanidha. Namoonni 40 suni hafuura qulqulluudhaan barreessanii waaqayyo itti himee jechuudha. Kan keessan immoo rabbiitu nutti himaa jette. Quraana keessanii eenyutu barreessee akkas tanaan. Ishi jalqaba irratti waan amma dubbatte waa jedhuma darban qabattee yookiin nagaafatte yookiin na deebista booddarra macaafa keenya namoota 40 barreeffame jette namoonni 40 macaafni 40 barreessame wangeeluma shan kana barreeffame moo yookiin moo warra as keessa jiru barreeffame moo kan biraatu barreeffame yoo nama 40 macaafa 40 barreeffame taate yookiin wangeela 40 barreeffame ta'e 40 sun sadaqanii waan jedhu booddarra na deebista rakkoodhaa miti amma kana gaafatte si deebisa tole yoo dandeessa jechuudha yoo wannan jedhe rakkoon tokko hin jiru. Wannati na gaafatte ishi wannati na gaafatte maalinni quraana keessanoo eenyutu barreessire nuti akkas inni amanna jette amantii keenyatti himte amma nutoo waaqarraati hafuura qulqulluudhaan barreessan macaafa qulqulluu jennee amanna quraana immoo rabbitu nutti hime jechaa jirtu eenyutu barreesse quraana keessanii naan jette dhugaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala jalqaba irratti quraana kana Gabreelitti dubbate Gabreeliin fidee gara Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itti geesse
boqonnaa 26 lakkoofsa 191 irratti si banuun danda'ama daqiiqaa 10 karaa deemaara chaarjii natti cuuf jennaan mana gee akka inni banuuf jedheeni tole dhiifama naa godhite. Laarii fadheen jira daqiiqaa tokko bichaa daarii fadhaan itti Bakka gabaabsisii deebisa. So karaa Jibril alayhi salaam nabi Muhammaditti himame nabi Muhammad immoo barattoota isaaniitiin Quraana kana barreessaa jedhaniini Quraana kana nu barreessan jechuudha. Quraana kana barreessanii Quraanni kun namootarraati akkuma yeroo sana barreeffametti sagaleedhaanis barreeffamaanis nu bira gahe jechuudha. Nun Quraanni barreeffamaan osoo hin taane jalqaba sagaleedhaani qalbii isaanii keessatti hafatanii yookiin qabataniitu Quraanni kun namarraa namatti darbaadhaa dhufe barreeffamaanis akkasumatti barreeffamaadhaa isuma barreeffama sana walitti daddarbaa dhufe jechuudha. Siin gabaabsee waan jarjaraa jirtuuf dhiifama. Ayyee ishi anillee nama 40tu barreeffame siin jenni namoota 40 oliin hafuura qulqulluudhaan barreeffame siin jedhe kitaaba 40tu hin taane macaafni kun namoota 40 oliin barreeffame kan keenya jechuudha. Namoota tokkotu macaafa qulqulluu kana guutummaa isaa barreesseetu hin taane namoota 40 oliin Waaqayyoo itti himee akkuma tamma jette akkuma keessan hafuura Rabbitu itti himee sagaleedhaan barreessisee jette akkuma kana Waaqayyoo itti himee barreessanii kan keenya akka kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf kan keenya Gooftaa Yesuus eenyutu erge yoo jette cubbuu jalqaba kakuu moofaa keessatti aarsaatu dhiyaata ture. Aarsaa dhumti akka dhiyaatu sana namoonni hin qabne yoo cubbuu godhanii dhagaadhaan rukutamanii ajjeefamu ture. Kanammoo Waaqayyoo maaliif warri hin qabne du'u waan jedheefi ilma isaa tokkicha qabu kana gara biyya lafaatti ergee akka inni cubbuu keenyaaf jedhee dhufee fannoo irratti fannifamee karaa isaa akka Waaqatti dhiyaannee ofii keenya Waaqayyoon araara gaafannee fayyinuu ta'e akka kallattiidhumaan yoo Waaqayyoon kadhannee cubbuun keenya nuu dhiifamuu danda'a. Karaa kanammoo kan itti nuu dhiifame sababa Gooftaa Yesuus dhufee fannifameefidha. Nuuni akka kana jenna. Fakkeenyaaf amma Gooftaa Yesuusiin kana Waaqatti ergee inni duruma dura ture garuu cubbuu keenyaaf jedheetu hafuura qulqulluudhaan dhufee dhalatee karaa nama yookiin wal quunnamtii sanaan utuu hin taane dhiiraa fi durba gidduutti wanta ta'u sana lamaaniin utuu hin taane hafuura qulqulluudhaan dhufee karaa Maariyaam dhufee dhalateetu cubbuu keenyaaf jedhee fannifame. Nuun akka kana jennee Waaqatu ergee jennaa isin immoo Nabii Muhammadiin eenyutu ergee jettanii amantu? Galatoomi asirratti booda akka fanaa gootuufi tokkoffaan Waaqayyo kanaan dura aarsaa garaagaraatu kaffalamee namaaf dhiisaa ture jettee har'a immoo aarsaa caaluu kaffalchiisa jedhee yaadaan Waaqayyo dur hoolaa akka aarsaa kaffalan godha. Har'a immoo kaffa godhu wal guddiseeti ilmoo tokkicha jaallatu sana aarsaa godhe. Waaqayyo dhiigni dhangala'u malee jaraa dhiisuu hin danda'u maaliif akkasumatti irra warra hin qabneef yaadeeti ilma isaa tokkicha ajjeesuu maaliif barbaachise Waaqayyo akkasumatti isaaniif dhiisuu hin qabu tureeyyuu badii isaanii. Cubbuu keenyaaf jedheetudha karaa ilma koo isa jaallatamaa kana al tokkicha cubbuun irraa fuudhamu jedhe. Maranaata al tokkobsi. Haa xumurattu. Maabraarraa dhiiste gaaffii bichaan gaafatu ishiin? Maa isheen waan dubbatti irratti gaaffii rakkoon qabu maa situ isheen istira daramu? Siif hin deebisaan nama Maal shirriin jedhati namoonni tokko nuti qonnaa dubbannu jedhu ati waan beekturraa naa ibsi yommuu ati dongootti warri beekan irra dhufanii naa ibsu jechuudha. Maal seete fakkeenyaaf amma aarsaan inni hoolotarraatii gara ilma namaa dhiiga ilma namaa gannaquu dhaqe sanumaayyuu cubbuu keenyaaf jecha jetti. Cubbuu ati yeroo sanatti hojjette cubbuu maaliitu jira fakkeenyaaf cubbuu keetiif aarsaa ilma isaa siif kenna. Ilma isaa siif kennu cubbuu ilma isaa kana dhiiga dhangalaasuu moo cubbuu kee si dhiisitu Waaqayyoof as dhiyaata hoo? Mee kana lamaan Ayyee ishi jalqaba sanaan hin turre namoota turan sanaaf iyyuu yoo isaan cubbuu godhanii dhagaadhaan rukutamanii ajjeefamu ture. Yeroo sanatti amantii kana iyyuu tun jedhiini bakka isaa hojjettee siif hima yeroo kan biraatti amma rifachaa waan jiru fi har'oo yoo cubbuu sana dalagdan fakkeenyaaf warra sagaagaluutu yeroo sana dhagaadhaan rukutamee ajjeefama ture seera Musee keessatti har'oo warri sagaagala yoo akkam ta'u? Yoo cubbuu kamiyyuu hojjette al tokkicha jalqaba karaa ilma koo isa jaallatamaa kana biyya lafaatti nan araarama jedhee ilma isaa isa jaallatamaa kana waan ergeessiya tokkicha dhiigni isaa fannoo irratti lola'ee waan xumurametti amma nuuni wanti aarsaa kan biraa nu barbaachisu hin jiru. Yoo Waaqayyo wajjin walitti araaramuu barbaanne ofuma keenya araara gaafanna.
araara gaafannee fayyadamu. Nama jeesnee yoo ejjinee mootummaa waaqayyootti galuun hin danda'amu. Garuu araara yoo waaqayyoon gaafattee kallattiidhuma mootummaa waaqayyootti galuu dandeessa. Kan walitti nu araarsee ofii keenyaan akka waaqatti dhiyaannee araara gaafannu kan godhe ilma isaa tokkicha Yesuus Kiristoosidha jenna. Asteer kiyya innoo sii du'eera egaa sii du'e immoo maaliif araara gaafattaree badii keenyaan nu du'e taanaan araara gaafachuun hin barbaachisu waan nuti hojjenneef du'e gateeti nuti gaafachuun barbaachisu araara. Isa immoo jalqaba sanarratti jalqaba sanarratti kan nuni araara gaafannuuf immoo ofii isaaniitiin itti darbanii yoo cubbuu godhanii yoo dhiiga dhangalaasanii yoo ejjanii karaa dhiiga horii buusuudhaanii waan achi darbee qeesiin dhiiga sana buusee waaqaaf nama walitti araarsaa wanta turee fi al tokkicha dhiigni ilma koo kunii dhangala'ee kallattiidhumaan ofii isaaniitiin akka himatan jedhee golgaa cubbuun sun yeroo sana mana qulqullummaa gidduudhaa in tarsa'ee jedha. Maaliif inni kanatti jettee maaliif ofii keetii dhiifama gaafatteettaa inni si du'ee rooti jette miti? Warra sanaaf cubbuu dhiise sababa jarri kana godhaniifi cubbuu isaanii dhiisee faa jennu. Tole siif immoo warra har'a jiruuf immoo du'eera erga jenne maaliif aarsaa gaafatte maaliif araarama gaafatte erga siif du'eetiyyuudhaan jechuun siif du'eera taanaan aarsaa gaafachuun barbaachisu. Fakkeenyaaf ati abbaan manaa kee tokko haati manaa koo isheen akkan duuneef annan du'aaf yoo siin jedhe abbaan manaa keedha sii du'e taanaan aarsaa sana sii kaffaleera ati lammatan duutu jechuudha. Garuu ammoo aarsaan inni sii kafale kun waanuma bultii tokko lamaati taanaan aarsaan jedhamu sun fakkeenyaaf anaani otoo jaartii keetiif aarsaa kafalee akka isheen hin duuneefi ji'a 8 du'i ka'inaan jedhanii ka'uu koo barraan nan du'a. Silas nan taa'ooti maal rakkoo qaba ishumti haa fayyitu malee sii galee kun amma aarsaa kaffaleen jedhamu maaliif duutee kaata jedhame waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nuuf jedhee du'ee wanni jedhamu yoo inni aarsaas ni kaffalee tokkoffaa Yesuus du'ee machi nafuu qaba ture aarsaa erga kaffale malee bultii 3 rafee ka'uun immoo aarsaa kaffaleen jedhamu tokko jedhe. Lammaffaa immoo Yesuus Kiristoos badii keessanii du'eera taanaan iyyuu badii keessaniif yookiin cubbuu keessaniif bara baraan akka ittiin gaafatamne taatu malee wanti isin badii dhiifama gaafattaniif hin jiru. Fakkeenyaaf mana firdi beetii tokko keessatti badii haadha manaa kiyyaaf anatu gaafatama jedhee yoo badii ishiirraa fudhadhe wanti ati baatee yookiin ati manaa kiyya baatee dhiifama gaafattu tokko hin jiru jechuudha. Maaliif jira yoo isheen cubbuu sanatti lammaffaa deebite hojjette yoo namni tokko du'ee fi yookiin lammaffaa cubbuu isa jalqabaa sana irraa fuudhamee isa dura hojjetaa ture sanaa fi al tokkicha abbaan manaa ishee aarsaa ta'eeraaf yoo ta'e isa ganaa hojjettuuf immoo isheetti gaafatama qaba. Yoom fakkeenyaaf yoom tokkoffaati cubbuu tokkoffaa yoom hojjettee beekta? Lammaffaa ka jennu yoo jalqaba hojjette dabar ati maal hojjette cubbuu kana dura wanta hojjette jira? Ani siluma cuubbuudhaan hin dhaladhe maaliif Addaamin jalqaba cubbuu hojjete? Cubbuu maali hojjette? Ani moo? Ana nama cubbuun irra hin jiru kaa jalqaba naan duune ta'eeti cubbuutu narra jira ture yoon hojjedhe naan dhiifamu ture amma garuu erga gooftaa Yesuus dhufee naa du'eeti lammaffaa innan dura hojjedhe naan dhiifameera inni maal hojjette waan dura hojjette sana maaf nutti himtu ati? Sitti maan jira kana dhaggeeffadhu amma jalqaba irratti abboonni koo maal engedda dhufee naa du'eere waggaa 2000 dura dhufee du'e garuu yeroo sanatti cubbuun hojjedhaa ture yoo ta'e yoon jiraadheera iyyuu ta'e fakkeenyaaf utuun hin dhalatiin dura iyyuu cubbuun qabaa abboonni koo cubbuu qabu Addaam iyyuu inni jalqabaa cubbuu waan hojjeteef dura dhiifama guddaa cubbuu jechuun maali? Isin cubbuu maalidha jettanii amantu nama jeesuun ejjuun jiru. Kaayika cubbuu yoo nu galedha wanni atamma jettu kun nu galuu danda'a. Nama ajji cubbuu jechuun daangaa waaqayyoo kaa'e darbuudha miti? Eeyyee. Tole ati nama ajjeeftee beektaa? Hin beeku. Sagaagaltee beektaa? Hin beeku. Hattee beektaa? Hin beeku. Kanaafuu cubbuu montaa hojjette tokko hin jiru kan waan ganaa kana amma booda hojjettuuf garuu waaqayyoo dhiifama hin gaafatta moo hin gaafattu? Eeyyeen kanaaf iyyuu dhiifama gaafadheen fayya. Garuu utuu gooftaa Yesuus dhufee naan duunee ta'ee utuu gooftaa Yesuus dhufee naan duunee ta'ee cubbuun hojjedhu hundumaattiyuu aarsaan kaffalan ture. Aarsaan kaffalan ture. Garuu isa kana hambisuu fi kallattiidhumaan gooftaatti fixee waan hawwatu hundumaaf dhiifamni kanaa ta'uu fi gooftaa Yesuus dhufee du'e.
Amma kana booda aarsaan kaffaltu tokko qabu yoo cubbuu godhe. Aarsaan kaffaltu ela nuti amma fakkeenyaaf aarsaa kaffallu tokko hin jiru. Nullee waan kaffallu hin qabnu. Nuti akkasumatti araarama rabbiin gaafanna malee aarsaa tokko hin kaffallu nuti. Ati garuu ati mootuu Yesuus duubaate chaata kaan amma Yesuus du'es duubaates aarsaa ani kaffallu tokko hin jiru. Maaliif jennaan nabiyyiin dhumaa nabiyyiin rahmataa rabbii rahmata ta'e yookiin araaramaa ta'e irraati maal godhe akka nuti araarama daayirektii isa kadhannu nuuf fidee nu dhufee yoo badii keessan balleessan qaxxitaa waaqayyo araara gaafadhaa nuun jedhe malee isiniif jecha namni du'eera isiniif jecha ni dhangala'eera mibbaal nagar yeellam nu biratti. Ay isa kana anis bakka isaa qabadheen dhufee sitti maatii bakka isaa fidee waa malshuute atis bakka akkas jedhame sana qabattee naa dhufta. Maaliif yoo jettee waggaa 2000 dura sababii cubbuu abboota keenyaa fi sababa bara sana keessa cubbuun hojjetamaa turee fi immoo cubbuun hojjetame akka nu hin duunee fi gooftaa Yesuus haaluma tokkicha fannoo irratti bahee kana booda yoo cubbuu hojjedhee naa dhiifameera waaqatti darbee ofii gaafachuu nan danda'a. Kan inni dhufee du'eef immoo akkanii gooftaa waaqatti siqee araara gaafadhuu fi aarsaa kaffalamedha. Asteer cubbuu abbaa keetiif ati hin gaafatamtaa mee? Hin gaafatamu ani. Hin gaafatamtaa? Hin gaafatamu. Kanaafuu cubbuu abboota keenyaaf hin gaafatama maanuun jettareeti waan abbaan kee hojjetetti maaltiif ati gaafatamta? Ikkoo dhufee nuu du'eera ka silaatii utuu gooftaa Yesuus dhufee nuu du'ee ta'eeti. Duudee kan jedhamu yoo ati waa balleessitee qoy fakkeenyaaf ati naa du'e ka jettu utuu mana hidhaa keessa jiraatteedha mana hidhaa keessaa siin si baasedha naan mana hidhaa keessaa na baasee jetta si galee qo'al takka dhiifama. Paawarpaankii na erga boodetti barreera hin jira chaarjii natti coobu laa paawarpaankii mana ergi. Barreera jira. Kanaafuu biratti kenna yoo namni tokko dhufee mana hidhaadhaa si baaseedha jedhee naaf jecha inni hidhamee ani mana hidhaadhaa bahee jedhama. Ati immoo jalqaba cubbuu sin dalagne cubbuu abbootaa sin dhaalle kanaafuu naa du'eera hin jedhamu yoo ati cubbuu fakkeenyaaf qoga bakka tamma jette kanarratti bakka hidhaadhaati utuunni dhufee nan baasne ta'e yoo isan jalqaba hojjedheefitu dhufee mana hidhaatti bakka koo sana hidhamee naa kaffale miti. Kun cubbuu isa jalqabaati. Amma daganaa yoon hojjedhe isumatu dhufee naa kaffala ammas dhufeetuma naa ba'a. Cubbuu jalqabaati hojjettee anatutti gaafatama yoo lammaffaa hojjedhe anatutti gaafatama. Isa kanaaf immoo. Ani wanni naan gale cubbuunumaati jalqaba hojjette maaliidhaadhaan? Maalan yeroo sana jiru. Kana booda kan cubbuu hojjedhee anaaf gana dhufee naa du'atu hin taane du'ee du'aa ka'eera wanta ta'eef cubbuu kan tokkicha kan baaseera waan ta'eef cubbuun hojjedhu hundumaa fi waaqatti siqee araara gaafachuu nan danda'a. Sagalee kootu nagaa mul'ata akkan jedhan bar anaaf du'eera hin jedhiin kaati waaqayyoo balleessa waaqayyoo araara gaafadhu malee Yesuus naa du'eera hin jedhiin. Kan naa haasammoo sitti hima akka inni naa du'e anaaf du'e akkan jechuu danda'u. Si du'e ka waan badii ati dalagdee si du'e natti mika yoo badii tokko dalagdee taate kana hojjedhee naannaa du'e. Akkasumatti ustaaz yoo utuunni dhufee naan duunetee cubbuun amma hojjedhuus cubbuun gana hojjedhuus ittan gaafataman ture. Lakki kan hin jedhu utuu lubbuudhaan ati hin jiraatiin nam tokko naa du'eera baalaan hin dee. Akka inni itti naa du'eera siin jedhu sitti hima. Yalla baay. Sakir Robert. Yalla no sakir ala baje. I will come back. Yalla go. We've been going. Go so I don't go here. Go. Yalla. Sura yalla Robert. Ishi difama. Anaaf du'e kana jechuu danda'u sababa isni anaaf du'e jedhu sanan sitti hima. Anaaf lubbuudhaan jiraattee anaaf du'eera jedhama. Yoo lubbuudhaan jiraan akkamitti naa du'eera jettaati. Ammas akkan itti naaf du'eera jechuu dandeessi sitti himaati. Ammatu inni dhufee hin duune ta'eeti ammayyuu natti faradamaadha ture. Yoon ammayyuu cubboo jedhee utuunni kana dura dhufee hin duune ta'eeti natti faradama ture. Amma garuu ammayyuu cubbuu namoota hundumaa cubbuu dhala namaa al tokkicha fannoo irratti waan xumuree fi namni kamiyyuu dhiifama yoo gaafatee amma waaqa wajjiniin. Asteer. Yaa. Mee waan hin jedhe argadhume poointiin isii kaase bara argachuu hin dandeenyeeti. Ana kan siin jedhe. Naa galeera akkamitti cubbuu anaaf du'e jedha. Utuu cubbuu hojjetee cubbuu koof du'e akkamitti jettaadhaan. Lakki akkasumatti akkasittiin gaafata.
Sirriitti na gaafataan jirtu sitti himaa. Sirriitti gaafataa jira bar. Utuu fakkeenyaaf utuu ati hin hidhamin siif hin hidhame jedhuu hin danda'an? Utuu ati hin hidhamin siif hin hidhame jedhuu hin danda'ama yookiin utuu siif aarsaan kaffalin aarsaan kaffale jechuu hin danda'a? Lakki akkasumiti gaa. Akkasumiti. Maal jedhe Waaqayyo cubbuu. Mana hidhaadhaa na baasee chaartatu mana hidhaa iyyuu hin galin. Nam tokko yoo mana hidhaa bahee jedhe mana hidhaadhaa yoo hin baase mana hidhaadhaa na baasee naaf jecha hidhamee yibbaalaal. Yookiin immoo sirraa waa deebiseeti naaf jecha hidhamee jedhama yeroo sirraa waa deebisu sanatti. Atamma tokkoffaan yeroo sanatti hin jirtu lammaffaa immoo sirraa jiraatee amma sirraa waa deebisaadhaa hin jiru garuu naa hidhame naa du'eeraa jechaarta. Otoo ati hin jiraatin ani koo maal isa sii deebiseeraam sitti meera. Maal? Al tokkicha fakkeenyaaf sitti himaati. Yoo jalqaba namichi sun abbaa manaa isheetiif dhaqee hidhamee jiraate yoo hidhamee jiraate lammaffaa irratti deebitee sitti himaa mucaasaatiifis kan maatii sanaatti yoo hidhameera ta'e sababa maatii isaatiif yoo hidhamee jiraate indaganaa yoo deebi'anii hojjetanii yakka isaanii sisu sana maal godhanii hidhamaaf maal godhanii naan hidhamaaf isumati na gaafattee dhagaa Ko maal godhanii ennaan hidhamaaf hin jedhe fakkeenyaaf innaan isii kaase suni maal godhanii jennaan hidhamame? Yoo hidhamee lammaffaa deebi'ee gaafachuu hin danda'u jettee matamma sadii. Lakki yoo jarri waa balleessan malee inni hidhamuu danda'a? Hidhamuu hin danda'u. Kanaafuu utuu jarri waan balleessii hidhamuu hin danda'u mee? Hin danda'u. Kanaafuu utuu ati waan balleessii Yesuus Kiristoos naa du'e akkamitti jedhamaadhaan? Lakki tooratti deebi akkasiin jedhamu sitti ni maati. Akkas jedhamaaf hin jedhamne reetu ati tokkoffaa ati uumameen otoo ati malkameen otoo ati badii tokko naan jechetiin Yesuus naa hidhaa naa du'e jechaarta ati immoo waan ballee hin sagaagalle naan jette hin hanne naan jette hin ajjeefne naan jette. Otuma ajjeeste iyyummoo ati inni kan du'e warra sanaaf du'e malee siif maal gochaa du'e lakki cubbuu biraa jira otaate immoo nutti misin jechuu barbaade galatoome gaaffii biraan qabda namoota biraan carraa kennuu fedheeni. Ishi galfadhuuti amma rifachaa jiraate cubbuu kanaaf yeroo deebitee nan gaafattu lammaffaa qabadheensi dhufa bakka isaa. Si gaafadhaa tumti kootu malee fooloo godhitee rakkoon hin jiru abshira. Yeroo kan biraan akka shitamti. Sirriitti abshira tumti kootu malee. Ishi si galatoomshi. Galatoon ayyatis. Tole. Tizitaan keessa milikte. Ishi maranaata. Ustaas. Aya. Oo. Naguma akkam jirtu? Nagaa fayyaa keete. Dhiifama sagaleen biraa usin bira na bira jiraate dhiifama gaafachaa gaafiin qaba sin gaafachuuf. Rakkoon qaba baay'ee gaafadhu. Eshi Amaariffaan osoo gaafadhe hin danda'amaa? Hin danda'ama rakkoon hin jiru. Eshi. Afaan Oromoo na keessa miti. Quraan ማለት ምን ማለት ነው? Quraan ማለት ምን ማለት ነው? Quraana jechuun moo jecha Rabbii jechuudha? Jecha Rabbii እሺ ቁርአን ማለት የአላህ ቃል ማለት ነው አይደል? የአላህ ቃል የባህሪ ነው ወይስ የባህሪ አይደለም? ማለት የባህሪ ነው የራሱ ነው? ቁርአን ማለት አልገባኝም። የአላህ ቃል ነው ስትል የአላህ ንግግር ነው? ንግግር እያልከኝ ነው? የእሱ ንግግር ነው። ኦኬ ይሄ የአላህ ቃል ቁርአኑ ዓለም ሳይፈጠር በፊት አላህ ጋር ነበረ? የአላህ ባህሪ የምንለው ንግግሩ ነው እንጂ የተናገረውን አይደለም። ንግግር ግን የሱ ባህሪ ነው። መለየት የማያቅታችሁ ክርስቲያኖች ይሄን ነው። ንግግሩንና የተናገረ መልእክት ነው። መናገሩ ግን የሱ ባህሪ ነው። መናገር የአላህ ባህሪ ነው። ንግግሩ ግን የሱ መልእክት ነው። ለኛ የምነግረን ንግግር መልእክቶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ መናገሩ ግን የአላህ ባህሪ ነው። አሁን ሰው ይናገራል። አዎ መናገሩ የሰው ባህሪ ነው። ግን የምናገረው ቃሉ የሚወጣው ነገራቶች የሱ ባህሪ ነው አንልም። ግን የሱ ንግግር ነው የምንለው። የሱ ንግግር አልከኝ። በቃ እኮ ጨረስ ነው። ቁርአን እኮ የሱ ንግግር ነው አልከኝ። እሺ ያላህ ቃል አልከኝ። ይሄ ያላህ ቃል ዓለም ሳይፈጠር በፊት አላህ ጋር ነበረ? የሱ ቁርአን ዓለም ሳይፈጠር ሳይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተናገረ ጊዜ ነው ቃሉ ከሱ የወጣ። ዓለም ሳይፈጠር በፊት እሱ ጋር ነበረ ማለት ነው አይደለ? ንግግሩ ባህሪ ነው። ቁርአኑ ግን እሱ በተናገረ ከሱ የወጣ ነው። ዓለም ሳይፈጠር በፊት ነበረ ወይ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተናገረ ጊዜ ከሱ ይወጣል ንግግሩ።
ኦኬ ሳይናገር እሺ አላህ በፊት ዓለም ሳይፈጠር በፊት አላህ አይናገርም ማለት ነው አይደለ? ይናገራል አላልኩም እንደዛ። እሺ ቁርአን እያወራን ነው። አላህ ቁርአኑን በተናገረበት ሰዓት ከሱ የወጣ ንግግር ነው አልኩ። በተናገረ ጊዜ ከሱ የወጣ ንግግር ነው። ለምሳሌ ከሙሴ ጋር ስናገር ከሱ የተናገረው ነገር እሱ በተናገረ ሰዓት ከሱ የወጣ ንግግር ነው። አላህ ስንት ቃል አለው? ቆይ ስንት ቃል አለው አላህ? የምን ቃል ማለት ቃል ማለት ንግግር ነው አልከኝ አይደለም? ምክንያቱም ቁርአን ያለ ቃል ነው የምትለው ይሄ እኔ ንግግርና የሱ ቃል ብዙ ነው። ለምሳሌ ቁርአን የሱ ቃል ነው። ከዚህ በፊት ለሙሴ የሰጠው ተውራት የሱ ቃል ነው። ለኢብራሂም የሰጠው የሱ ቃል ነው። ለኢሳ አለይሂ ሰላም የሰጠው ንግግር የሱ ቃል ነው። ግን የሱ ቃል 1 2 3 4 ናቸው አይባልም። ግን እሱ የተናገረ የሰጣቸው ህግ ስንት ናቸው? 4 ህጎች ለምሳሌ ሰጥቷል። ለሙሴ ሰጥቷል፣ ለሙሐመድ ሰጥቷል፣ ለኢየሱስ ሰጥቷል፣ ለዳዊት ሰጥቷል ማለት ነው። ያ ግን እነዚህ ቃላቶች ተቆጥሮ 100 ቃል ነው አይባልም። ብዙ ቃላቶች ልናገር ይችላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እኔ አሁን አንተው የምትናገር ያንተ ቃል ነው። ያንተ ቃል አንድ ብቻ ሳይሆን የምትናገራቸው ነገር ሁሉ ቃላቶች ናቸው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረ ሁሉ የሱ ቃላቶች ነው። ቁርአን ውስጥ ራሱ ብዙ ቃላቶች አሉ። ያ ቃላቶች የአላህ ቃል ነው። እሺ አንተ ቃል አለክ ወይስ የለም? ቃል ስናገር አሁን ከነካፌ የሚወጣ ቃሌ ነው። ለምሳሌ ከአፍ ራሱ አንድ ቃል ነው ይወጣ አይደለም? እሱ አይደለም። አንተ ቃል አለክ ወይስ የለም? ቃል ምንድነው? ቃል ማለት ትናገራለህ አይደለ? መናገር ትችላለህ። ምን ቃል ማለት ለስንት ነገር ነው ቃል የምትለው? አሁን ቃል የምንለው እኔ ለምሳሌ ስልክ የኔ ቃል ለቻውን ለምሳሌ እኔ እናንተ እያወራን ነው አይደለ? አዎ አንተ አው ብለህ ስትመልስልኝ ይሄ ቃል የኛ ንግግር ነው፣ የኛ ቃል ነው የሚባለው እኮ። ለምሳሌ አሁን ብዙ ስንት ቃል ተናግራለህ እስካሁን? አሁን ቃል ሳይሆን እንትን ነው ተናገኛ እኮ። ስንት ቃላቶች ተናግረሃል ከኔ ጋር? አሁን ስንት ቃላቶች ተመላለሰናል? ቃል ማለት እኮ ማለት ወንድማችን ቃል ማለት እኮ መናገር ይችላል። ዲዳ አይደለም ማለት እኮ። አሳየኝ፣ መረጃ አሳየኝ። ከየት አመጣ? ከየትኛው ሳይኮሎጂ አምጥተህ ነው? ከየትኛው ዲክሽነሪ አምጥተህ ነው? ቃል ማለት መናገር አይችልም ማለት ነው። ቃል ማለት እኮ የምታወራኝ ነገር ራሱ ቃል ነው። አሁን ከአፍ የሚወጣ የምትሰማ ነገር እኮ ነው ቃል የሚባለው። የምትሰማ ነገር ቃል ይባላል። ቆይ እስቲ አንተ ባትናገር ቃል አለኝ ነው የሚባለው ወይስ ዲዳ ነው የምትባለው? ስትናገር ቃል ይወጣል አይደለም? ባትናገር ነው ማለት አንተ ባትናገር እኮ ይናገራል ወይስ አይናገርም? እሱ የራሱ ቻለ የሱ ንግግር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መናገር የሱ ባህሪ ነው ብየዋለሁ ቅድም። ባህሪው መናገር ነው። ግን ከመናገሩ ደግሞ የሚወጡ ቃላቶች አሉ። ቃላቶችና እሱ የምናገራቸው ከመናገረው ቃላቶች ይወጣሉ። ከመናገሩ የሚወጡት ቃላቶች አሉ። ለምሳሌ እኔ ከመናገር የሚወጣ ቃላቶች አሉ። እኔ ሳልናገር ቃላቶች አይወጡም። ስለዚህ ቃሌ እኔ ከመናገር የሚፈልቅ ነው እንጂ መናገር ራሱ ቃል አይደለም። ቃል ከመናገር የሚፈልቅ ነገር ነው እያልኳለሁ። ስለዚህ እኔ ካንተ ጋር ሳወራ ብዙ ቃላቶችን ተናግሬያለሁ። እነዚህ ቃላቶች ይባላሉ። ዩአፋና ኦሮሚፋን በተማርፈን በታት ኦሮሚፋን አሰረ እንደዛ አማርኛ በደንብ ካልቻልክ በኦሮምኛ። ኦኬ እሺ ይሄ እዚህ ላይ ብዙ መጨቃጨቅ አልፈልግም፣ ችግር የለውም። እስልምና ከመሐመድ በፊት ነበረ? አዎ እስልምና ሃይማኖት ከመሐመድ በፊት ነበረ? አዎ። ማስረጃ ያሳየን። እሺ ይታያል ቁርአን ይታያል ቁርአን። ሄሎ አስተምበው እስቲ እኔ ኦኬ። ይሄው አንደኛ አብርሃምም ሙስሊም እንደነበረ ኢብራሂም ይሁዳም ክርስቲያንም አልነበረም፣ ግን ወደ ቀጥተኛ ሃይማኖት የተዘነበለ ሙስሊም ነበር ይላል። ምን ነበር? ኢብራሂም ሙስሊም ነበር ይላል። ያዕቆብ
ያዕቆብና ልጆቹ ሙስሊም እንደነበሩም ላሳየ ምዕራፍ 2 እዚህ ቦታ ድጋሚ እንደውል የዚህ ቦታ ድጋሚ እንደውል ይሄው የቁርአን እንትኑ ንገረኝ የቁርአን እንትኑ ምዕራፍ 3 ቁጥር 67 ምን ቁርአን ነው ምን ቁርአን ይባላል እንዴ ቁርአን ምዕራፍ 3 ቁጥር 67 ልቀጥል የሰማኝ ነው አው ቀጥል እስቲ አው ኢብራሂም ይሁዳዊ ክርስቲያንም አልነበረም ግን ወደ ቀጥተኛ ሃይማኖት የተዘነበለ ሙስሊም ነበር ከአጋሪዎችም አልነበረም ይላል ስለዚህ አብርሃም ምን ነበር ይላል ሙስሊም ነበር ይለናል አንድ ሁለተኛ ምዕራፍ 2 ቁጥር 133 ምን ይላል 133 ያዕቆብ ሞት በመጣበት ጊዜ ለልጆቹ ከኔ በኋላ ማንን ትገዛላችሁ ባለ ጊዜ አራቢዎቹ ነበራችሁን እነርሱም አምላክህንና የአባቶችን የአብርሃምን የእስማኤልና የኢስሐቅን አምላክ አንድ የሆነውን አምላክ እኛ ለእርሱ ፍጹም ታዛዦች ሆነን እናመልካለን አሉ ታዛዦች ሆነን የምለው ሙስሊሞች አፋን ኦሮሞ ገርታተ ሙስሊሞች አረብኛና እንግሊዘኛ ካልየም ደግሞ እዚህ ሙስሊሞች ማለት ሰብሚሲቭ ሙስሊም ጀቹን ማለት ሙስሊም ማለት ለአላህ መታዘዝ ማለት ነው ሙስሊሙን ይላል እዚህ ጋር ይሄ ብቻም አይደለም ምዕራፍ 3 የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ራሱ ሙስሊም እንደነበሩ ምዕራፍ 3 ቁጥር 52 ላይ የኔ ጥያቄ ምን ነበር ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት እስልምና ነበር ወይ አልከኝ አዎ ስለዚህ ያዕቆብና ልጆቹ እኮ ከነብዩ መሐመድ በፊት ናቸው አብርሃምም ከሱ በፊት ነው ከኢየሱስ ሐዋርያቶች እኮ ከነብዩ መሐመድ በፊት ናቸው አብርሃም ነው የሚቀድመው ወይስ መሐመድ ነው የሚቀድመው አብርሃም ነው እንጂ አብርሃምና ሙሴ የሰበኩት አምላክ እና መሐመድ የሰበከ አምላክ አንድ ነው እሱንም መጣበታለን ችግር የለውም ይሄንን ጨርስ መጀመሪያ እንደዛ ነው የሚሆነው እሺ ቀጥል እኮ እሱን መጣበታለሁ ቀጣይ ጥያቄ ላይ ጠይቀኝ እሺ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶች ሙስሊም እንደሆኑ ላሳየ ምን አለ ኢሳ ከነርሱ ክህደትን በተስማማው ጊዜ ወደ አላህ ተጨምረው ረዳቶቼ እነማን ናቸው አለ ሐዋርያት እኛ የአላህ ረዳቶች ነን በአላህ እናምናለን እኛም ትክክለኛ ታዛዦች መሆናችን መስክር አሉ ታዛዦች የሚለው ምንድነው ሙስሊም ይሄው እንግሊዘኛም ታይ ከሆነ አረብኛውም ሙስሊም አር ሙስሊም ሲገለ አር ሙስሊም የሙስሊም ላሳይህ ወይስ በቃል አይደለም እኔ አሁን እነ ሙሴ እነ አብርሃም የሰበኩት አምላክና ነብዩ መሐመድ የሰበከ አምላክ አንድ ነው ወይ አው ሙስሊም መኖሩን አግኝታል መጀመሪያ ይሄን ካልተስማማን አልነበሩም እነሱ እኮ እነ ሙሴ እና አብርሃም እኮ ሙስሊም መሆናቸውን አሳይቻለሁ ስንት ትቀበላለህ ቆይስታ እንደሰማኝ ወንድማችን ኡስታዝ በደንብ እየሰማሁ እኮ ነው ሙስሊም ናቸው ቆይ ታምናለህ ወይ ቋዳምጥ አንዴ የኔ ጥያቄ ሲጀመር እኮ እስልምና ከመሐመድ በፊት ነበረ ነው አይደል የጠየቁ እኮ አሳየው በስተክለኛ አይታ ከዛ በኋላ ደግሞ አንተ ምን አልከኝ እዚህ መተ እነ አብርሃም እና ያዕቆብ እነ ሙሴ እስልምና ነበረ ሙስሊም ነበሩ አልከኝ አይደለ እኮ አንተ እስልምና ነበረ ስትለኝ አዎ ይሄው እነሱ ራሱ ሙስሊም ነበሩ ቆይ እነሱ የሰበኩት አምላክና ነብዩ መሐመድ የሰበከ አምላክ ነው አንድ ነው አንድ ነው እነሱ እነ ሙሴ እና አብርሃም የሰበኩት አምላክና ነብዩ መሐመድ የሰበከ አምላክ አንድ ነው አዎ አንድ ነው እሺ ነብዩ መሐመድ የሰበከ አምላክ ልጅ አለ ብሎ ነው ሰበከው ወይስ ልጅ የለም ብሎ ነው ሰበከው አንድም ነብዩ አምላክ ልጅ አለ ብሎ ሰበከ አንድ አምላክ የለም አንድ ነብያት የለም አንድ ነብያት ኦኬ ነብዩ መሐመድ ልጅ አለ ብሎ ነው ሰበከው ወይስ ልጅ የለም ብሎ ነው ሰበከው ንገረኝ
የለውም ብሎ ነው እሱም የለም አለ። ምንም እሱም አላህ ልጅ የለውም ብሎ ነው ሰበከ። ሙሴ ከሱ በፊት ያሉትም እግዚአብሔር ልጅ አለ ብሎ አልሰበኩም። ለምሳሌ ብጠይቅ የሁዳኖች እነሱ የሚያመልኩት አምላክ ማን ነበር? የሁዳኖች የሚያመልኩት አምላክ ማን ነበር? ያዌ አምላክ ነው። አንድ አምላክ ነው የሚያመልኩት እነሱ። አንድ አምላክ አይደለ? ከዛ አምላክ ውጭ ሌላ አምላክን ያውቃሉ? አያውቁም። እሺ የአምላክ ልጅ አለ ብሎ ያምናሉ? አባት ብሎ ይጠራሉ እነሱ። አምላክን አባት ብሎ ይጠራሉ። ያምናሉ ነው ጥያቄ። ልጅ አለ ብሎ ያምናሉ? አዎ ልጅ አለው ብሎ ያምናሉ። ልጁ መጥቶ ቆይ አንድ ሰው አይቆይ ብሎ ያምናሉ። አንድ ሰው አይቆይ የኔ ጥያቄ ሰራ አትጠይቀኝ። ቆይ አይ አልጠየኩም። ልጅ አለ ብሎ ያምናሉ። ስለ አዋል ከስቲ የቱ ጋር ነው ልጅ አለ እግዚአብሔር ወይ ደግሞ ልጅ አለ ብሎ ያምኑት የሁዳኖች? አንድ ስማኝ ቆይ ኡስታዝ። አይ ይሄን አሳየኝ። አሁን ያኛው እንድመለስልህ እኮ ነው። ያህዌ ልጅ አለ ብሎ የቱ ጋር ነው ሲያስተማሩ? አሳየኝ። ስማ አንድ ቆይ እሺ፣ አንድ ስማኝ ቆይ። ያንተ ተራ ጊዜ ትጠይቀኛለህ። አይ ተራይም አሁንም እኮ ተራይ እኮ ነው። ቆይ ተራ አይደለም የኔ ጥያቄ ነው። እነዛ ነቢያቶች ልጅ አለ ብሎ አስተማሩ ወይ ስትለኝ አይ አላሉም አልኩ። ከዛ ነብዩ መሐመድስ ምን ብሎ ነው የሰበከ ስትለኝ አላህ ልጅ ብሎ ሰበኩ አልኩ። ከዛ ምን ጠየቁ? ምልክት ዘለልክ? እሺ ሌላ ክርስቲያን ማን አለ? ትዝታለሽ ወይ ሳሚ? እይ ትደበር ኡስታዝ ጅራ ማንስ ጅራ? እሺ ትዝታ ድሮ ጅርቲ ዲፈማ ቶለ ነገጌሳና ኡስታዝ አማ ዱበተኒ ቱርተኒ ለሙጫዳፍ የሮ ዱብስተና ጋይን ቱሬ የውሜው ኦዶረና ዴቪታኒ ናት ቶል ማል በሱራ ሲንጋ ፈደረ ማል ቱሬ ከጋበቴ ሶ ቁርአን ሱራ ለማ ለኮሽን ሲንጋ ፈደ jedhi kan jedhu suni qaama kamtu jedhi jedha inni jalqaba jedhan jechuun waan warri yahudotaa fi kiristaanonni yahudaa yookiin kiristaana ta'a maal taatu jedhani hin fayyitu jedhani jennaan rabbiin immoo nabi muhammadin maal jedhi yaa muhammad yoo dhugaa ka dubbattan taatan kiristaana ta'uun kan nama fayyisoo taate yahudaan nama ta'uu kan nama fayyisoo taate ragaa keessan fidaa jedhini jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aala nabi muhammadin ajaje. Okay. Amma kan qaamni jedhamuun sun eenyudha? Kan jedhamu immoo yahudotaaf kiristaanotaan jedhii jedhe jarri warri jalqaba yahudaaf kiristaanonni nabi muhammadin dhufaniiti kiristaana nama ta'e yookiin yahudaa nama ta'etu fayyaa jedhanii jennaani rabbiin immoo yoo dhugaa kan dubbata taate ragaa keessan fidaamee jedhini. Inumaayyuu jedhe lakkoofsa 130 balaa man aslama wajhahu lillahi jedhe lakki akkasin jettan miti inumaayyuu nama muslima ta'e rabbiif ajajameetu jannata gale jedhe itti beedeen baritti aansee ilaalu 130 irratti. Dubbisee jira garuu qaamni jedhamuun kun Yihudaa yookiin kiristaanan jedhamaa jiraami eenyutu jedha qaamni jedhu jechaa dubbachaa jiru suni eenyudha? Rabbitu nabi muhammadin jedhi jechaanii jira ajajaanii jira deebii kana isaaniif deebisi warra dhufanii yahudaa taate malee kiristaanota taate malee fayyitu warra sin jechaa jiraniini lakki akka jettan kana taatan ni ragaa keessan fidi jedhi nabi muhammad ragaa gaafadhi warra kiristaanotaa iyyuu ragaa fidi jedhiini jechaa jira inumaayyuu immoo yoo jarra ragaa fiduu baatan immoo ittimi nama muslima ta'e rabbiif ajajamaa ta'etu jannata gala malee akka isin jettan miti jedhi ittimi jedhaa jira. Alin deemina mana wanneetu salaatan deemaa jira amma masjida. Okay naaf hin